nyaata ko bishaan oriijinaala asirra bilchaatanaaf nyaata ko. Saiba. Yo Saib. Naga. Fayya alhamdulillah. Hoggaan silaalu. Waan inni takkaa hin arginiin argaa jira. Maal agartee? Wanti kunis ijjitiyya moo bishaan mana fakkaata? Kun oriijinaala bishaanidha. Kun bishaan Ayilaandiiti. Bishaan haala jireenyaa kan akka bishaan oriijinaala boombaadhaan nyaadheetiin Ayilaandii irra dhugee kun hojjechaa jira. Ajaa'iba. Bishaan oriijinaala maan kaadhaan nyaatteeti Ayilaandii irra dhuyita? Kun olaaltee nama gartaa haala jireenyaati. Bishaan kun amma kan inni dhugu nyaachaa jiru kun bishaan bilchaatee ka boombaati. Oriijinaala irra beeku hawaa kajaan afaan Amaaraatti bishaan inni. Maali yoo nyaatuma yoo goote yoo bottaa kanaa nyaanni maali? Nyaanni kunis haala jireenyaa kanaan wal dadhabeeti karaa manaatiin firaa kafalaa. Nyaatanii nyaadhaa adda wallaalee yoo irra nyaata nyaadde boru karaa maraa naggeessee bitee na gaafatan keessaa hin bahamoo keessaa yoon bee alaan galamoo yaadinna seenee firraa bishaan oriijinaala karabbii kana nyaadhe jee qalbii goomattee man fudhatti kanammoo nyaadhe kanarra dhugee nyaata nyaatte jee qalbii jettee mee kun akkasitti jiraachisaa jira jechuudha. Akkasitti jireenya kana wal dandeessaa jira. Sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha qaala'insi jireenyaa. Sadarkaa kanarra gahee jira yoo bishaan baar kana bootaa irraa harkannee haalli jireenyaa kun yoo gaddeebi'e malee saniifuu tasfaa waan qaban hin qabuun jaabarra hiyyeessaa bakka jireenyi wal dadhabee jira jechuudha. Saniifuu tankaarfiin Dr. Abiyyiin fudhate kun itti fufuu qabaa jechuudha karaa galaana diimaatiin. Itti fufuu qaba karaa galaana diimaatiin fudhachuu qabna malee if duuba deebi'uu hin qabnu waan fare sayyoo taate malee wanti dhufaa dhufu malee bakka wal cinaa dhaabbannee akkuma yaadaan wal deeggaruu sun ta'e waan gurmuu qaba walii goone bishaan kana fudhannee haala jireenyaa gad deebi'uu qaba miskiinaa fi tujjaarrilleen akka tokko ta'e jiraatu miskiinni tujjaaruu qaba tujjaarrinis ol guddeemuu qaba jechuudha Itoophiyaan tanyaan guddattu jechuudha. Waan ajaa'ibaati mee bishaan kee kanas namni ilaalla yeroo jalqabaatiif nama bishaan nyaatee bishaan irra dhugu si qofa arguu kiyya. Waan ajaa'ibaati gaayaa baga sittaate. Harkaan soogidda qaba kun. Soogiddaa irra kute? Soogidda qabaa kun itti yaadamitu soogiddaan bilchaate jechuudha. Soogiddaan bilcheessan akkanatti. Waan ajaa'ibaati. Bakka gara fuulduratti mee. Irra dhuguma. Kana kumbushaadha kan irra dhugan jechuudha. Kumbushaa kan irra Ayilaandii irra dhugida. Ayyee galatoome okay gara fuulduratti inshallah si xibsii nyaachuu si interview godha. Arra malee baruu akkanuma haalli jirama. Duuda kee bal'aadhuuti jireenya kana baadhadhuun si. Hisaab. Meeqa? Shantama. Oriijinaalawaa fi Ayilaandii immoo? Kunis kana qaajaabe. Waanuma taasisaa na deebise. Akkanuma ta'a. Wal cufee jechuudha? Wal cufee uummata namoota. Haa egaa hiyyeessinii rabbi ma qaba.